የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩህ መስከረም ረመዳን ሰበሰበን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ጅረጆቹን ማንረሞ ነገፈያ ኬሰኒ ነገኝ ኮንደ ኬሰኒ ጎስኒፋ ባየት ደስታ ኤጋ አራ ኦፕሌቲን ተኛ ከዲቻ ጋፊ ምራሳዊ ነጋፈቴ ትርቴ ጋፊ ሰንስን ሳላትን ደብሱ ፌድራ ሜድራ ገራ ጋፊ ኮቲቶ ሶንጬ እንድራ ከዲቻ ጫላ ከነና ከኑ ኬቲ ፌዱ ተገገለቶ ሚሲንድራ Oke, ini gara-gara kesini gara-gara buletin kini kedicana gafatin ja, anjara. Toko fani makan kenyu dah kestimu akan itu gafat jodan desa ja. Makan ko hayatin ja ama. Kesti dia mau yuk kesma Facebook ada des nanti depan jualan nyiru mau kesti jete waruam tu. Namun arge ya muggafate sindara sababa lewana kes badahin qabu lammafa akkamit islaamummaa fudhattee naan jettee akkamit islaamummaa fudhatte ka islaamummaan jechuun yeroo baay'ee gaaffii ijoollee wal gaafannoo gaaffii jechuun bakka amantaan kamtu dhugaa amantaan kamtu sirrii kan jedhu tokko keessa galee ijoollee yeroo baay'ee gaaffii deebii waliin taasisan isaan keessaa Islaamummaan rabbii tokkicha kan amanamu rabbii tokkicha kan gabbaramu akka ta'e amanee seenee fudhadheera jechuudha. Okay. Kanuma gaaffii sadaffaan erga biyyaa baatee agarsiisadha. Ergan biyyaa ba'ee waggaa tokkoof jecha gootee jira. Alhamdulillah. Afuraffaan haga amantee wanti mudate jira jedhanii mudannoo hin qabu. Yaani jechuun baqaanallee kan hin hojjedhu mana musliimatti waan ta'eef duraaniyyuu waa'ee musliimummaa osoo hin fudhatin dura hundumaa xiinxalee xumureera. Yaa mudannoo badaa akkasuma mudanne alhamdulillah. Shanaffaan jaarsa yookiin ilmoo qabdaa jedha. Jaarsa yookiin ilmoo qabdaa jedha. Ani jaarsallee ilmoollee hin qabu alhamdulillah. Gara fuulduraatti rabbiin akkanaa kennu hawwii kiyya amma hin qabu jechuudha waanitanii. Gaaffii ja'affaan jaalaltii waggaa meeqatti si qabdi beekti? Baay'ee nama kofalchiisa gaafiin keessatti. Jaalaltii naqalee hin beeku. Jaalaltii naqabdee hin beektu. Okay, gaaffii torbaffaa mudannoo kee waan nama kofalchiisu. Mudannoo kee waan nama kofalchiisu. Yaani mudannoo jechuun biyya arabaa kan eegannu fi yeroo waan xiqqees badaa nama mudatan jiru. Mee mudannoo kee keessaa kanan yeroo baay'ee hin raafannee fi hin daganne tokko isinitti himaa. Isaan keessaas yeroo biyya arabaa deemuudha jechuudha paaspoortii baafachuudha Finfinnee deeme. Gaazaa Finfinnee deeme Finfinnee keessa yaani ni beektan ati fakkaatanii hundi keessanii wallaaltanii Finfinnee keessa namni makiina namaa dhabu abummatu iyyuu calliseetuma seenaa jechuudha jechuun deema makiinaa fi namni qixxee deema jechuu barbaadetan namaaf hin dhaaban kaabummatu seena malee jechuudha. Okay, yani mudannoo sana yani immoo naaf dhaaban jedhe tanan dhaabbachaa oolee. Kasa amma mana dhaaban jedha amma sittiin deema makiina nama deeman dhaabbatu amma sittiin deema makiina nama deeman dhaabbatu. Kasaan immoo naaf dhaaban jedhe tanan eeggachaa jira jechuudha. Dhugaa isa ganama hin dagadhu yoomillee. Kasaa ergasii bakka namni kottu kuni magaalaa kana keessatti akka magaalaa xixiqqoo miti. Makiina dhaabamtee kan namni darbu osuma jedheetuma caalasittuma darbinaan jedhanii kaza anis bakka argeessiisi jedhe tanan darbee akkasitti mudannoo kana yoomillee hin dagadhu jechuudha. Kana akka mudannoo walitti fudhattee bakka anaaf akka waan guddaa tokkotti natti mudannoo ajaa'ibaa tokko kan nama kawwachiisu kana keessa. Okay, gaaffii keessatti hin deebi'a. Gaaffii 8ffaan umuriin kee meeqa?
umuriin kee meeqa? Umuriin kiyyaa waggaa 28. Ayyee waggaa 28 umuriin koo. Okay. Gaafii saglaffaa yeroo baay'ee tiktokii irratti filtarii beebii fayyadamtaa maaliif? Okay. Filtarii beebii kana fayyadamuuf jaalala ijoollummaa ijoolleerraa kan keessi baay'ee ijoollee waan hin jaaladhu. Filtarii sana fayyadama akka ijoollee xiqqaa waan jechuun akka ijoollee waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jaalala ijoollee irraa kan ka'e filtara illee yoon arginan jaaladha. Filtarii hundarra natti tola jechuudha. Jaalala akka gara gaafiitti aanutti isin darba. Kurnaffaan addunyaa kana irratti biyya kam keessa jiraachuu feetaa? Maashaallah haadho. Addunyaa kana irra biyya namni jiraachuu barbaadu Saawudiidha. Sababni isaas maaliif yoo jette Saawudii Makkaatu jira. Kanaaf osoo naaf tolee Saawudii keessa jiraadhee hedduu takka gammada. Yaani kana baay'ee waan jaaladhuuf biyya Makkaan jira waan ta'eef biyya masgiida hedduu qabdu waan ta'eef hedduun jaaladha jechuudha Saawudiyaa. Gaafii 11ffaa biyya lafaa kanarraa maal jibbitaa kan jaalatti hoo'ii jedha. Biyya lafaa kanarraa kan ani jibbu gabrummaan jibba, hiyyummaan jibba, du'aan jibba. Wanta jaaladhu immoo addunyaa kana irratti islaamummaa koo qofa jechuudha. Amantaa koo qofa jaaladha. Okay. Mee gaafii saala gaafii ta'an gaafii 12ffaan wayyaa abbaan gaafii kanaa kenna of galche hedduu takka naaf galcheessin jedha. Dhiifama caalaa guyyaa muraasaan booda isiniif jechuun danda'a garuu ammaaf naaf galche abbaan gaafii 12ffaa kuni quraana keessaa kan dandeessu tokko nuuf jedhe jedha. Dhiifama guddaa si gaafadha naaf. Dhiifama naa godhi garuu wanta akkasitti quraana keessaa siif godhe tokko hin qabu. Inshallah garuu yaalatiin jira. Deebiin gaafiin kee kana gaafatitti nafu garuu hundeessiif hin deebisa. Tokkoffaan quraanallee homaa hin qabu bira garuu kana silkiidhaan namni baradheen jira garuu isaan immoo akka quraana osoo hin taane seerotaa fi heera musliimaa keessatti wantoota akkasii barachaa jira jechuudha. Inshallah gara fuulduraatti nan dubbisa siif hin dubbisa jedhee tan abdii qaba inshallah rabbi yoo jedhe. Amma gaafiin keessan kanuma hedduu galatoomii sin jedha. Obboleettii keenya Khadijaa hedduu naaf galatoomii jabaadhu. Si duuka carraa jabaadhu rabbiin si waliin haa ta'u. Carraa kana naa kennuu keetiif hedduu takka si galateeffadha. Si duuka carraa jabaadhu. Nu jajjabeessi naa sin jechuu barbaada dhumarratti galatooma.